Dr. Geetaachoo Jigii Dammaqsaa ulfaadhaa sagantaa kanatti hirmaatu keessaniif mee dura har'a maaltu deemaa jira Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira kanarra akka nu jalqabdan. Guyyaarraa karaan deemaa ture amma ta'e ammuma galgala kana gara Hoolaandi as gara Beeljeemitti deebi'ee haalli jiru garuu waan inni karaa irrattis hordofaa dhufe haala cimaadhaa fi isa yeroo kamii caalaayyuu haalli karaa Gindabaratti jiru hammaataa deemuu isaati kan inni quba qabu. Ergaan adda addaa bakka adda addaati karaa imeelii fi karaa waan adda addaa na ergamaa tures isa yoomirrayyuu cimaa ta'uusaa mootummaan konkolaataadhaan bakka konkolaataan hin annetti immoo helikoophteraan waraana isaa guuraa akka jiru waraanni kun immoo poolisii federaalaa yookaan agaazii qofaayyuu utuu hin ta'in waraana meeshaa guguddaa hidhattee kanatu gara Gindabaratti fa'aa kanatti akka deemaa jiru uummannis immoo poolisii fi warri hidhattoota gandaa ofitti dabalatee uummannis murannoodhaan dura dhaabbachuudhaaf falmataa jira kana kan hin quba qabu mootummaan garuu hiriira maal uummanni kan jedhaa jiru mootummaan hiriira nagaa nuti godhaa jirru kana itti waraana nutti erguun qabu waraana naannoo keenya qubsiisuun qabu waraana nurraa baasuu qaba kun ta'uu baannaan dura dhaabbanna jedhaa jiranii egaa kun guutummaa Oromiyaa keessatti xinnaa ta'u guddatu bakka hundaatti godhamaa jira jechuudha keessumaa sanbata kanallee sanbata yeroo normaalii yeroo hundaa sanbatti madaan jiru sochiini har'a garuu sanbataan illee haala akkasiitu akka jiruttu quba qaba barattoonni akka naa dhaamanitti. Doctor sochiin bifa kanaa yeroo hundi tokko qabatee dhaamee deebi'ee qabataa kana keessatti wareegama qaaliitu baafama kan ammaa kun akka duriisan yookaan ka dabeessan akka hin taane maaltu godhamuu qaba jetteet gorsita. Waan baay'eedha jaalakko mootummaan Itoophiyaa gaaffii barattoonni karaa nagaa dhiyeessan uummanni deggere kana heddii barattoonni mormanii uummanni immoo maaster pilaanii kana morme. Gaaffii kanaaf guyyaa sa'aatii tokko keessatti deebii kennuu danda'a ture mootummaan Itoophiyaa. Gaaffiin kun karaa nagaa sa'aatii tokko keessatti maaster pilaanii waa'ee Finfinnee kana haqu yookiin balleessuu jechuudha. Dhiifneerra jedhanii labsi baasu. Lammaffaa caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa seera Oromiyaa miidhu kan barana baase kana. Guyyaa tokkotti warri federaalaa xaafanii itti kennanii caffee Oromiyaa keessatti utuun dubbisin mirkaneessan ilaale. Seerri bara kana bahe immoo waa'ee magaalotaa bahe sun seera Oromoo miidhuu, seera Oromoo balleessuu, seera mirga Oromoo dhiibu. Guutumaan guututti seera Oromoo balleessuu kan warra federaalaan barreeffamee itti kenname waan ta'eef kuni haqamuu qaba kan jedhudha gaaffiin nagaa buusuu danda'u. Inni sadaffaan immoo faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni mirkaneessina jedhee mootummaan kun utuu torban darbe keessa utuu kana godheera ta'e nagaan qabbanaa'uu danda'a. Waanni kun dhiigi dhangala'u kun hafuu danda'a. Amma garuu mootummaan lubbuu nama 30 ol caalaa akka inni balleesse miidiyaa adda addaa irratti dhaga'ameera. Tokkoon immoo ijoolleen kan isaan nu barreessan yeroo walitti daanee yeroo maqaa isaanii keenyu nama 30 oli amma yoonaatti lubbuun darbe. Kana jechuun dhiigi wallaaqameera. Karaa nagaa fi araaraan dubbii kana furuun illee hin danda'amu. Maaster pilaaniin kun torban tokko dura haqamuu qaba ture. Seerri caffee Oromiyaa bahe kunillee torban tokko dura haqamuu qaba ture. Kanaaf waan amma dhalate kun dhiigi garmalee dhangala'eera. Mirga uummata Oromoo guutumaan guutuutti dhiibanii waraanaan to'atanii jiraachuu waan barbaadaniif waan kun qoosaatti waan qabbanaa'u miti. Qotee bulaan kun namni hin baratin wallaalaan kan mirga isaa falmachuu eegalee hoomaa dadhabeeti dhiibbaa wayyaanee itti cimnaani sirba tokko dhageessee yoo ta'e waanni afaansaa qaban tokko karaa tokko dhiita'ee ba'a kan jedhu jaarsi paarlaamaa tokko sirbee ture waan akkasii waan akka gorsaati. Kanaaf uummanni Oromoo afaansaa qabamee waan jiruuf ukkaanfamee waan jiruufi
karaa gara biraa harkaa futta'eetu faca'aa jira. Kun immoo qoosaatti waan dhaabbatu miti. Oromoonni ammin dubbise yoo jiraate kana booddee yoo duune wayyaa lafa keenyas dhabne eenyummaa keenyas dhabne waraana jala buluu qabnu Tigiree miliyoona 5 jala buluu qabnu dhumuu qabna kan jedhudha waan ta'eef kuni akkasa kanaan duraa qoosaatti dhaabbachuu waan dhaabbatu miti. Dr. Geetaachoo wanni tokko kalaalamuu qabu qabsoon warraaqsi immoo akka galaanaati waa hedduu walitti qabee deema. Galaanni immoo karaa diriirsanii fi maagata yookaan booyii wayii keessa akka yaa'u yoo hin godhin rakkisaadha. Kana jechuun kiyya maali akkasuma qabsoon ijaaramee barbaaddii hooggana feeti. Qabsoon barattoonni gochaa jiran kun sochii humna duubbeen isaa yookaan ammoo duuba waan jirree jedhanii yookaan namoonni dubbatan jiru. Kanaaf akkamitti ilaalta? Kana qabsoonni akkasii abbaa godhachuu qabaa. Kaayyoo qaba waan deemnee fi rakkoon kun rakkoo Oromooti. Oromoon immoo rakkoo qabaa. Rakkoo sana seeraan karaa qabsiisuu. Qabsoon suni hoogganamuu qabaa. Ijaaramuu qaba keessatti. Ijaaramee socho'uu qaba. Callumannee dhiiga dhangalaafnee callumannee boris kan araaramnu miti. Kan namni araaramullee kanaaf bakka bu'ee araaratti dhiyaatullee jiraachuu qaba. Kanaaf kun immoo akka dokumentiitti, akka gorsaatti, akka istiraatejii fi waan adda addaa waan ni qophaa'ee numa jira uummata keessaa. Garuu uummata kana hoogganuu irratti qeerroon waggaa ammasii qabsoo ijoolleen geggeessaa jirtu kuni of course intinii mataa isaatii istiraakcharii qabaachuu danda'a. Garuu deeggarsa cimaan irratti hirmaatamuu qaba karaa dhaabbilee Oromoo. Gorsa afaanii barreeffamaa qofaa utuu hin ta'in istiraakchariin adda addaa kan humna waraanaa kan dhiyeessii adda addaa kennu kan maallaqaan deeggaru hirmaannaa uummataa maalinni dhaabbileen Oromoo barattoota irratti callumadanii ilaalaa jiru. Uummata itti hirmaachisuu hin dandeenye jechuun koo hojjetaan mootummaa irratti hirmaachuu qabaa, daldalaan hirmaachuu qabaa, waraanni hirmaachuu qabaa. Kana immoo waamicha kan godhuu fi kan yaadatti kennu dhaabbilee Oromooti malee ijoollee kana miti. Kanaaf ilaali inni itti jette sirriidha. Gurmeessuu barbaachisaa, hoogganuu barbaachisaa, to'achuu barbaachisaa, dogoggorra akka hin godhamne illee uummata sabaaf sablammii gara biraatti illee akka walitti hin buune eeggatamni immoo itti godhamuu qaba. Kanaaf qabsoon kun qabsoo qotee bulaaf qabsoo barattootaa qofaa utuu ta'uu hin qabu. Hojjetaan mootummaa irratti hirmaachuu qaba. Waraana biyyattii keessaa waamichi godhamee fi itti dabalamuu qaba. Dhaabbileen Oromoo immoo kana ABO'tu geggeessaa, kana ODF'tu geggeessa, kana Oromoo Beeraawi Koongireesii geggeessa utuu hin jedhin gahee isaanii keessatti hirmaachuu qabu. Miseensonni paarlaamaa naannoo isaanii naannoo kanaan dura filataman ganda isaanii keessatti uummata isaanii keessatti argamanii uummata isaanii ijaaruu qabu. Gareef gooxii warri jedhamanii shanshanii warri ijaarame akkuma meeshaa sana qabateenii uummata bira goruu qaba. Kun immoo gorsamuu qaba. Miidiyaan immoo kanarratti hojjechuu qabaa jedha uummanni. Miidiyaadhaan nu dabarsaa. Gareef gooxii waan isaan nu gargaaruu qaban, poolisiin waan nu gargaaruu qabu. Akkasumas miseensonni adda bilisummaa Oromoo duraanii kumaatamatu jira kan meeshaa sirriitti beekan, kan waraana beekan eenyu caalaa. Isaan kun lafaa ol ka'uu qabu. Uummata kana bira dhaabbachuu qabu. Waraanni dargii duraanii hundumtuu kan ammoo kan qindeessuu qabu dhaabbilee Oromooti. Dhaabbileen Oromoo kana warri biyya keessa jiranis ala jiranis booddeetti hafuun qabanii. Daldalaanti Oromiyaa keessa jirullee wayyaanee baayikootii gochuu qaba. Waan wayyaanee bituu dhiisuu itti gurguruu dhiisuudhaan baayikootii gochuu qaba. Warri basaastoti wayyaanee akka isaan mana isaanii hin bulle gochuu qabu. Hoteelonni illee baayikootii gochuu qabu. Yeroo barattoonni rakkatan barattootarraa kan hafe namni gara biraan akka inni nyaatee hin dhunne Oromiyaa keessatti konkolaataan jira akka karaarra hin dabarre gochuudhaan uummanni fi jiraattonni irratti hirmaachuu qabu malee
qabsoon kun qabsoo namoota muraasaa ta'uu hin qabu. Kan ammoo dhaabbileen Oromoo halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabu. Kun ga'ee abalutu eegalee yookiin kun hojii adda bilisummaa Oromoo jedhee warri kaan ol deebi'ee taa'uu hin qabu. Biyyi kan hunda keenyaati malee kan adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Kanaaf hirmaannaan hawaasaa kan biyya alaa, kan biyya keessaa, kan daldaltootaa, kan barattootaa, kan hundumtuu ta'uu qabaa kan jedhudha. Qabsoo kana itti akka barreen gaddaa akka deebi'een dhaabne akka itti fufu gochuudhaaf. Itti gaamee kanuma wajjin barattoonni biyyaatiif uummanni biyya keessa jirus qabsoo kana hoogganee sochii kana yeroo oofu kana keessatti akkumaatuu jette saboota biraa wajjin akka walitti hin buune haala adda addaa ammas namoonni nagaya booressuudhaaf keessa seenanii isaan fakkaatanii haala adda addaa akka itti hin finne ergaan dabarsituuf mee yoo jiraate. Ani barattoota Oromoof kaleessa sarras dabarsaan jira. Miidiyaan argadheeni barattoonni Oromoollee Anamaaraas kan warra Sumaalees kan Sidaamaas kan Kabbaataa Hadiyyaa Beneeshaangul Gambeelli barattoonni akka isaan duukaa hiriiran gochuu qabu. Kottaa nu gargaara. Qabsoon kun qabsoon nu kaane kun sirna abbaa irree kanaa buqqisuudha. Kana booddee qabsoon kun qabsoo maaster pilaanii miti. Dhiiga wallaaqanneerraa mootummaan kun uummata waan ajjeeseef mootummaan kun buqqa'uu qaba. Kana irratti immoo sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa 80 hundi irratti hirmaachuu qabu. Kanaaf ani kanaan dura iyyuu dhaabbilee warra mormitootaa hundaaf waamicha godheen ture. Akka hundumti isaanii barattootaaf uummata isaaniif dhiyeessan. Goojjaam kai, Gondar kai, Walloon hin ciisin, uummanni Tigraay kai. Gaaffiin Oromoo gaaffii sirriidha. Sirna kanatu sirna nama nyaataadha. Sirni kun buqqa'uu qaba jedhanii barattoota isaaniif akka isaan dhiyeessan, hawaasa isaaniif akka isaan dhiyeessan, hawaasi akkuma sabaaf sablammiin adda addaa DC keessatti hiriira godhee kaleessallee wajjin ammi muraasi warra akka Sidaamaa, Sumaaliyaa, Kambaataan, Hadiyyaan wajjin biyya Hoolaanditti ba'aniiru. Biyya adda addaatti illee akkasuma akka irratti hirmaatanii fi waldaan amantaa Amaaraallee kan Muslimaa hundi ijoollee barattoota Oromoo kanaaf gaaddisa akka ta'ani. Ijoollee kana nu jalaan ajjeesinaa jedhanii masqalii baatanii masjiidi gadi yaa'ee sheekonni barattoota Oromoo dura dhaabbatanii ijoollee keenya ajjeesinaa. Ijoolleen kun gaaffiin isaanii gaaffii sirriidha. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromooti. Uummati Oromoo immoo biyya Itoophiyaa keessatti isa olaanaadha. Uummati kun kabajamuu qaba, du'uu hin qabu. Nutis lafa Oromoo irra jiraanna jedhee Guraageen Oromoo duukaa hiriiruu qaba. Guraageen Naqamte keessa jiru ilmaan Oromoo duukaa dhaabbachuu qaba. Inni Amboo keessa jirus, inni Walisoo keessa jirus ani Guraageen Oromoo miti jedhee nan ilaallatu jedhee dhaabbachuun gaarii miti. Kanaaf dhaamsi koolaa dhaabbilee siyaasaafis uummata saba achi keessaan afaan isaan dhaga'aniin miidiyaan illee akka kanatti nuu dabarsaa. Dhaabbileen Oromoollee gadi ba'anii akka kana ibsa baafachuu qabu. Guraageessa ta'uu, kan Tigreessa ta'uu, kan Maaliisa ta'uu solidaariitii uummata Oromoo wajjin qaban ibsachuu qabun jedha Jaal Sayid. Kanarratti ammas wanni si gaafachuu barbaadu. Mee namoonni ala jiru, nu warri ala jiru kun hawaasni ala jiru maal gochuu qaba? Maaltu irraa eegama jettee yaadda? Biyya alaa kanatti hawaasi ala jiru dhugaadhumatti hunda waan godhamaa jiru hin argaa. Jaal Sayid yoo danda'ame irratti illee gallee hirmaachuu qabna. Maali namni koo biyya Siiriyaatti Sudaanii ka'ee Morookoodhaa ka'eetu biyya Beeljeemii ka'ee Siiriyaa irratti dhagee lolamini. Nutis biyya keenyatti dhannee loluu qabna. Inni lolle maallaqaan gargaaruu qaba. Miidiyaan Oromoo utuu of hin qusatin warri dur dhaabbataniidhuma abaa'otaa abaaran yookiin ODF'n abaaranii warra sana tuquu dhiisanii Oromoof xiyyeeffatanii waan amma akka kana dabarsuu qabu. Mana keetti televezyiinii dhaabbatanii dhaabarratti ololuu dhiisanii uummata isaaniif dhaamsa dabarsuu qabu. Uummata isaanii onnachiisuu qabu. Waldaan amantaallee biyya Minisootaa kan jiru
waan argaturraa waan ummata walitti waamamerraa kottaa ijoollee kanaaf waa buusaa haadha duutetu jira ijoollee mana qorichaa jirantu jira jedhee waa walitti qabee erguufi qaba karaan ergan immoo jiraachuu qaba simbiratti qeerroon dhaabbatee jira kan gargaarsa Oromoo irraa biyya alaarraa walitti qabee qeerroo kana gargaaru akka kanaan waan gurmaa'een karaa dhuunfaa tokko yoo ergine gatiin qabu waan ta'eef hawaasi keessumaa hawaasi Minisootaatti bira jiranii hawaasa cimaadhaa hawaasa Oromoo hawaasa namoota muuxannoo adda addaa qabantu si bira jira sirraallee jaalala guddaa qabu atuu waamicha nu dhiyeessi waan danda'een ummati Minisootaa qofaan gadi ba'ee ijoollee kanaaf galaa gochuu qaba kan hospitaala jirantu jiru kan madaanii caakkaa jirantu jiru kan baqatanii bosona keessa waan nyaatantu dhabamtu jiru isaan kanaaf tumsa kennuu qabna haxinnaatu aguddatu Jaal Sayid waraana adda bilisummaa Oromootu jira waraanni kun humna dhabee miti humni inni dhabee dhiyeessii dhabe dhugaadhumatti waan tokko gochuu danda'a har'a Boranarraa ka'ee Gindabaratti akka inni galuuf immoo humna nutu kennuufii qaba. Humni kun waan gaarii waan salphaa miti. Konkolaataadhaa kaanee meeshaadhaa kaanee humna akka inni cabsee iddoo barbaadetti Oromoo jeeqamaa jiru bira dhaabbatu gochuudhaaf humna qabaachuu qaba. Waraanni Oromoo deeggaramuu qaba. Utubamuu qaba. Waraanni Oromoo qeerroo bira dhaabbachuu kan danda'u. Yoo dhiyeessii argateedha yoo maallaqa argateedha yoo meeshaa argateedha hidhachiisuu qabna kana hawaasa Oromoo biyya alaa jiranii waan qabdan sabbata keessanii kadhaa oomaa maallaqi bishaanis taayifuuniin dhufee fudhatee deemuu danda'a qabeenya qabnu yoo Waaqayyo nu eebbise malee utuu lubbuun jirru uummata keenyaan ga'uu qabna afaanni qofaan boo'uu qabnu jedhiiti akkasitti mee warri miidiyaa kun immoo kanaan dura yaada tokko isinii dhiyeesseen ture namoota mari'achiisaa maal goonu hayyuun Oromoo gadi ba'i dubbadhu maal gochuu qabna attamitti gargaaruu qabna maallaqaanis meeshaanis biyyi nu gargaaruu danda'an immoo fa'i isarratti immoo hojii dippiloomaasii attamiitu hojjetamuu qaba jedhamee warri miidiyaallee yaada akkasii yaada ulfaata waan guguddaa irratti utuu wal mari'atanii deeggarsa ummata biyya keessaa kanaaf taa'e sa'aatii 24 miidiyaan Oromoo gargar cituun qabu waa'ee kanaa irratti hin jedha Jaal Sayid. Jaaramuun hoogganamuun barbaachisaadha qabsoo tokkoof kan akka ta'eef hoogganoota jaarmoota siyaasaa kan Oromootiif irra deebitee ergaan dabarsitu kan dhumaa maaltu jedhame? Ergaan dabarsu akkuma beektu dhaabbilee Oromoo baay'eetu jira. Dhaabbileen kun immoo gaafuma walii keenya morminu gadi yaanee yookiin immoo gaafuma waan akka jaarsummaa tokko jiraachuu keenya ibsina utuu hin ta'in yeroo rakkinaa kana keessatti madaalamuu qabna. Hammam akka onneen keenya Oromoof dhaabbate hammam akka kaayyoon keenya kaayyoo uummata Oromoo ta'e bilisummaadhaaf kaane moo aangoodhaaf kaaneen kan madaalamnu har'a. Kanan jedha dhaabbilee uummata Oromootiin hundi isaanii kan madaalaman har'a gaafa Oromoon du'aa jiru gaafa Oromoon boo'aa jiru haati Oromoo boo'aa jirtu gaafa mucaan waggaa 8 walisoo irratti ajjeefamu waan qabnuun kan dibaanee kan hin darbanne ofii keenya dura buunee yoo ni dhabnu ta'e ummata hiisifnee ofii keenya aangoo nuyi argannu aangoo ta'uu hin danda'u. Barataan Oromoo hidhamee du'ee namichi nagaa taa'ee jiraachuun qabu kanaaf har'a yeroo kana dhaabbileen Oromoo warri guyyaa wala baaran illee halkan wal qunnamuu qabun jedhaane maal goone maal gochaa jirta maal si gargaaru waraana qabdaa waraana kee gargaarru warri biyya jiran namnitu itti dabalamaa jira addi bilisummaa Oromoo kana booddee barataa jiru maal jiru keessummeessu humna isaa ol ta'uu danda'a. Kanaaf immoo gargaarsa barbaada maallaqa barbaada meeshaa barbaada malee waraannis jirra naan jedhan ilaa waraanni biyya keessa jirra kan loluu dandeenyu meeshaadha kan harkaan qabne dhiyeessii hin qabnu dudda duubee hin qabnu dhaabbileen Oromoo kanarratti jabaachuu qabu jedhan
Kanaaf dhaabbileen Oromoo yerootti ummanni keenya dhiigaa jiru. Yeroo harmeen keenya dhiigaa jirtu kanarratti rafadii buluu hin qabanii gadi ba'anii walitti dubbachuu qabu. Miidiyaa irratti wal mari'achiisuu qabu. Nuti adda addummaan qabnu karaa maskootii gallaa fi karaa barrii gallaa irratti wal lolle malee kaayyoon keenya tokko bilisummaadha namni jedhu haala duree tokko malee walitti dubbata Jaalle Sa'iid yeroo ammaa. ODF yoo maallaqa qabaate OLF'iif kennuu qabaan jedhan. Waafidoon yoo maallaqa qabaate qeerroof kennuu qaba isa bira jiruuf. Waan qusannus waan sodaannus hin jiru dhiiga wallaanneerra waan wayyaanee wajjinis walitti araaramuuf deemnu hin jiru. Dhaabi tokkollee kana booddee wayyaanee wajjin araaramu jechuun dhiiga ijoollee Oromoo sanarra qoosu jechuudha. Kanaaf walii keenyaan yoo tokko taane kan wayyaanee falmatu hunda of duukaa hiriirsuu dandeenya. Yoo nuyi tokko taane Sidaamaanis, Beneeshaangulis, hundumtuu Gaambeellaanis, Amaarris hundumtuu nu duukaa hiriiruu danda'a, nu deeggaruu danda'a. Nuyi tokkummaa keenya ibsachuu qabnan jedha. Qabsoo biyya keessaa irratti wal bobbaasuu qabna. Yoo dura anatu bobba'a ta'e anatu deemuu qaba jechuudha malee kana booddee abaluu du'ee ani dhaqee aangoo qabachuuf deemuu qabu ejjennoo jedhuun qaba ani. Ulfaadhu Dr. Geetaachoo onnee Oromummaatirraa gamnummaadhaan ergaan dabarsite kuni gurra uummata Oromoo seena jedhee abdadhaa. Ulfaadhu galatoomii yeroo biraa walitti deebinaa nagaatti naa jiraatu. Ulfaadhu Jaalle Sa'iid.